Dhiira 5 yookaan 6 ta'anii dubartii tokkittii fuudhu. Addunyaa keenya irratti aadaan gaa'ilaa baay'ee garagara. Inni beekamaan isa dhiirri tokko dubartii tokko fuudhudha yookiin monogoomii. Garuu naannoo tulluuwwan Himaalayaa keessatti aadaa faallaa kana ta'e tokkotu jira. Obbolaan dhiiraa 3 yookaan 4 dubartii tokko qofa waliin fuudhu. Ijoolleen dhalatanis hunda isaaniitiin abbaa jedhanii waamu. Maaliif obbolaan dhiiraa jaalallee takka waliin qooddatu? Kun akkamitti danda'ama? Har'a iccitii gaa'ilaa poolaayindarii jedhamu waliin qoranna. Sababni aadaa kana jaalala qofa osoo hin taane gara caalu dinagdee fi lafa qonnaa irratti hundaa'a. Naannoo Tiibeet keessatti lafti qonnaa baay'ee dhiphoodha. Yoo obbolaan 3 dubartii 3 garagaraa fuudhan lafa qonnaa abbaan isaanii 3tti qooduu qaba. Kun immoo hiyyummaa fida. Akka kanaan garuu obbolaan hundi dubartii takka waliin fuudhanii qabeenyi isaanii walitti sassaabbatu. Obbolaan dhiiraa tokko horii bobbaasaa, inni kaan daldalaaf fagoo deema, inni kaan immoo qonna hojjeta. Haati manaa tokkittiin sun immoo mana eegdi. Kanaan maatiin sun dureessa ta'a jedhanii yaadu. Sirna cidhaa irratti yeroo baay'ee obboleessa hangafaatu isa duraa sirna guutuu raawwata. Garuu obbolaan kaan hundi akka abbaa manaatti lakkaa'amu. Ijoolleen dhalatan hunduma isaaniitiin abbaa jedhu. Garaagarummaan hin godhamu. Kun gaaffii baay'ee kaasuu danda'a. Namoonni naannoo sanaa akka jedhanitti obbolaan hundi jaalala dubartii sanaa argachuuf wal kabaju. Yoo obboleessi tokko kutaa haadha manaa isaa keessa jiraate kophaa isaa balbala irratti dhiisa. Inni kaan yeroo kan argu ni darba malee kutaa hin seenu. Akka namoonni kun jedhanitti maatiin hin hiyyoomu. Lafa qonnaa tokko irratti hundi isaanii hojjetu. Akkasumas yeroo hundumaa eegumsa dhiiraa argatti. Al tokko tokko obbolaan gidduutti dorgommiin jaalalaa uumamuu danda'a. Keessattuu yoo obboleessi quxisuu dubartii biraa jaallatee maatii sana keessaa bahuun isaa dhiphina uuma. Har'a barumsaa fi jijjiirama addunyaa wajjin aadaan kun suuta badaa jira. Dargaggoonni Tiibeet amma monogoomii yookiin dubartii takka qofa fuudhuu filatu. Magaalota gurguddoo keessatti aadaan kun seeraanis dhorkamaadha. Garuu baadiyyaa fagootti ammayyuu ni mul'ata. Seenaan obbolaa dhiiraa dubartii tokko waliin fuudhanii addunyaa keenya keessatti akkamitti haalli jireenya aadaa addaa uumuu akka danda'u agarsiisa. Kun isiniif kolfamuu danda'a. Garuu namoota sanaaf jireenya ittiin jiraatanidha. Isin hoo waa'ee aadaa kanaa maal yaaddu? Yaada keessan komentii irratti barreessaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Hamma viidiyoo itti aanuun deebinee wal arginutti nagaatti.